Video kana keessatti kan isin agarsiisu karaa Telegiraamaatiin waaleetii haarawaa dhufe tokko waliin barsiisa. Waaleetiin kun haarawaadha. Waaleetii kana banachuudhaan dhageeffata goggoo badhaasa adda addaa irraa argachuu dandeessanii. Waaleetiin kun almost xumuramuudhaaf guyyoota 57 qofattu hafe laawunchi ta'e akkuma Telegiraam waaleetii Toonkiippar waaleetii jennu jechuudha. Laawunchi ta'e waaleetii of danda'e ta'e dhufuudhaaf guyyoota 57 qofattu hafe. So isa kana banachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Badhaasota adda addaa qaba jechuudha. Waaleetiin kun yeroo listi ta'etti yeroo laawunchi ta'etti badhaasota baay'ee isin qopheessa. Doolaara walitti sassaabachuudhaan ni turtanii namootaaf invite gochuudhaan wantoota adda addaa karaa ittiin doolaara kanneen walitti sassaabatanitu jira. So inni sassaabatanii ergasii immoo yeroo laawunchi ta'e of qophaa'etti doolaara san immoo gara tookinii adda addaatti gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan waan ta'eef irraa fayyadamaadha isin jechuu barbaada. Egaa karaa Telegiraamaatiin yeroo ammaa kana qarshii adda addaa hojjechuu irratti argamu namoonni. So isinis qarshii adda addaa hojjechuu ni dandeessan. Lammaffaa irratti immoo dhageeffata kan koo yeroo dheeraadhaaf kan ture TapSwap yeroo muraasa keessatti listi ta'uudhaaf deema. Warroonni TapSwap hagammaatti hojjechaa turtan jabaadhaatti hojjedhaadha. Airdrop kanarraa qarshii gaarii argachuu dandeessanii akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture haala kanaan hojjechuu dandeessanii. Viidiyoo kanaan dura hojjedhe jira ilaaluu dandeessanii. Linkii isaa immoo chaanala kan koo Telegiraamaa irra isiniif kaa'e achirra seentanii salphumatti TapSwap hojjechuudhaan Noovembar keessa listi ta'a jedhamee eeggamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti listi ta'a. Almost itti argamnu kana keessatti listi ta'e tookinii of danda'e ta'e nuuf kafaluudhaaf deemaa jira jechuudha. So isarraallee information tokko isiniin dhaqqaba jechuudha. Egaa har'a kan isin agarsiisuudhaaf dhufe garuu waaleetii ajaa'ibaa. Waaleetiin kun Toonkiippar waaleetii jedhama. Akkuma Trust waaleetii akkanumallee Toonkiipparii akkanumallee Telegiraam waaleetiiti jechuudha. So akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkaataa ittiin badhaasa kanneen ittiin argachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Shabaar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rabb bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin adda qabachaa viidiyoo kanaan waa'ee Toonkiippar waaleet bal'inaan akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkaataa ittiin doolaara walitti sassaabachuu dandeessan yeroo laawunchi ta'etti immoo doolaara sanillee baafachuu karaa ittiin dandeessantu jira waan ta'eef yeroo san viidiyoo isiniif hojjedha. Garuu amma akkaataa ittiin doolaara walitti sassaabachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Laawunchi yeroo ta'etti yeroo eebbifametti immoo waaleetii of danda'e yeroo ta'etti kiriptookaransiiwwan adda addaa akkuma Telegiraam waaleetii Toonkiippar waaleetii irra kaawwachuu dandeenya waan ta'eef banachuudhaan irra fayyadamaadha. Egaa dhaggeeffata kan koo waaleetiiwwan adda addaa banachuun kan isin fayyaduuf airdropiiwwan adda addaa yeroo hojjettan waaleetiiwwan adda addaa irratti listi ta'uu yookaan eebbifamanii irraa fayyadamna. So airdropiiwwan adda addaa yeroo hojjettan waaleetiiwwan kanneen irratti so isin waaleetiiwwan dhufan kanneen akkaawuntii isaanii banachuudhaan egaa irraa fayyadamaadha. Akkaataa ittiin hojjettan step dhaan isin agarsiisa. Linkii isaa immoo chaanala kan koo Telegiraamaa irraa inni argattanii akkanumallee description yala isiniif kaa'achirra argachuu dandeessanii. Akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkaataa ittiin doolaara kan walitti sassaabachuu dandeessan badhaasa kan akkaataa ittiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta addaa immoo dhaggeeffata kan koo qabatanii dhufanii jiranii badhaasa konkolaataa tokko ni qabanii already carraa kana isin dhaqqabuu danda'a isin dhaqqabuu dhabuu danda'a. So guyyaa 10dha jechuudha. Toonkiippar waaleetiin kun erga dhufe nama miliyoona 4 horatee jira guyyoota 10 kana keessatti. So isinis carraa konkolaataa kana argachuu ni dandeessanii. Garuu carraa konkolaataa kana yoo kan hin argannellee ta'e doolaara kanneen walitti sassaabachuudhaan taaskiiwwan adda addaa hojjechuudhaan salphumatti banachuu dandeessan. Akkaataa ittiin banattan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na faana tura. Warroonni YouTube channel kana hordoftan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffata kan koo akkuma masarratti argattan Toonkiippar waaleetiin egaa hanga ammaatti guyyoota 10 kana keessatti yuuzaroota yookaan nama miliyoona 4 ol horataa jira. Egaa namoonni baay'een jaalataaranii so list laawunchi ta'uudhaaf immoo guyyoota muraasatti hafe. Egaa linkii isaa chaanala kan koo kan Telegiraamaa irraa ni argattanii. Chaanala kan koo kan Telegiraamaa immoo linkii isaa description ni jala akkanumallee Telegiraamaa irra seentanii bakka search barii san irratti @Soofuma Rabb jettanii search yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessanii achirra isiniif kaa'e linkii isaa jechuudha. Egaa gara keessatti yeroo seentan haala kanaan seentanii ergasii immoo start gochuudhaan linkii sana irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentan jechuudha. Gara keessaatti yeroo seentan wantoota hojjechuu dandeessan tokko taaskiiwwan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma Toonkiipparii Telegiraam waaleetiiti jechuudha. Inni kunis garuu badhaasa adda addaa qaba. Egaa mallattoon irratti argamu akkuma asirratti argatan mallattoo doolaaraati jechuudha. Kan doolaara jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan doolaara duwwaa tuqaa 5dha. Duratti kana banee egaa laawunchi ta'uudhaaf akkuma asirratti argatan guyyoota 58 hafe. So konkolaataa wiiner namoota godhan immoo konkolaataa tokko qopheessanii jiranii namni mo'atu ni jira jechuudha. So namoonni konkolaataa kana mo'achuu danda'anillee wantoota asirratti taaskiiwwan asirratti argaman kanneen namoota baay'inaan hojjetanidha. So isinis jabaattanii asirratti hojjechuu dandeessanii USDT kanneen illee karaa adda addaatiin walitti sassaabachuu dandeessanii. Karaan tokkoffaa hold to get the price kan jettu kanarratti asirra qaqqabdanii
jechuudha bakka kanarratti sekendii laakkayaa bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti sekendii laakkayaa already hundayyuu fudhadhee jira. So isin garuu yeroo jalqabaatiif yoo seentan asirratti sekendii isiniif laakkaa sekendii sun erga dhumatee booda egaa duwwaa tuqaa 10 USDT isiniif kennaa jechuudha. Egaa bakka kanarratti qaqqabdanii sirriitti itti fayyadamuudhaan ergasii immoo namootaaf invite yeroo gootan asirratti USDT kana walitti sabachuu dandeessan asirra qaqqabdanii invite namootaaf yeroo gootan invite namoonni isin gootaniif bakka kanarratti argama USDT keessan yookaan immoo Traxiin keessan illee asirratti argama jechuudha. So akkuma asirratti argatan dhaggeeffata kan koo wantoota home kan jedhu keessatti wanti argamu kanaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffata kan koo akkuma asirratti argatan bakka kanarratti spiinitu argama. Spiin gochuudhaan egaa badhaasota adda addaatu as keessatti argama jechuudha. Egaa USDT adda addaa argachuu dandeessanii badhaasota adda addaa jechuudha. Asirratti isa kana spiin gochuudhaan asirratti spiin kan jettu kanarratti kilik gootanii salphumatti spiin gochuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffata kan koo mallattoo USDT ta'u ofirraa qabdu kun isarratti kilik yeroo gootan taaskiiwwan kanneen raawwachuudhaan duwwaa tuqaa tokko doolaara hojjechuu dandeessan. Taaskiiwwan kanneen ni xumurtanii ergasii immoo duwwaa tuqaa tokko doolaara isiniif kenna. Complete taaskiin isin xumurtan immoo asirratti raayit isiniif godha. Fakkeenyaaf isa kana fudhadhee jira duwwaa tuqaa 2 doolaara. Egaa isaan kanneen xumuruudhaan salphumatti dhaggeeffata kan koo irraa fayyadamuu dandeessan. Isaan kanneen xumuruudhaan baay'ee tokko salphaadha. Akkuma asirratti argatan isa jalqabaa kana asirratti kilik gootanii ergasii immoo go ahead kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan egaa taaskii jedhame kana egaa Telegram chaanaalii kana asirratti join gootanii ergasii immoo garanatti deebitanii ergasii immoo check godhatanii ni baafattan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan taaskii amma xumurtan san irratti kilik gootanii ergasii immoo maal gootanii check jedhu kanarratti kilik gootanii check gootanii jechuudha. Ergasii immoo taaskiin keessa successful completed isiniin jedha. Ergasii immoo taaskiiwwan kanneen adda addaa raawwattaniin asirratti duwwaa tuqaa 5 ture amma duwwaa tuqaa 60 ta'ee jira jechuudha. Duwwaa tuqaa 6 doolaara irra gahee jira. Egaa as keessatti taaskiiwwan kanneen raawwachuudha. Inni biraa immoo asirratti kilik yeroo gootan asirratti wantoota baay'eetu argama. Namoota hanga ammaatti dursaa jiranidha. USDT hangam akka namoonni walitti sassaabatan fakkeenyaaf tokkoffaa irratti kan argamu USDT yookaan doolaara 673 kan walitti sassaabateedha. Lammaffaa irratti 506 dha. Egaa sadarkaa namoonni irratti argaman asirratti agarsiisaa jechuudha. An already amma seenee USDT takka qofa qaba jechuudha. Akkuma asirratti argartan so isinis haala kana walitti sassaabachuudhaan doolaara kana walitti sassaabachuu dandeessan. Inni biraa immoo mallattoo friendii kan ofirraa qabudha. Egaa namootaaf invite gochuudhaan fakkeenyaaf namni tokkoof invite yeroo gootan spiinii tokko argatanii akkana malee nama 10f yoo kan invite gootan ta'e egaa Traxii takka argatan jechuudha. So kanaaf invite gochuudhaaf invite friend irratti click gootanii share gochuu dandeessan asirratti copy gochuudhaan namootaaf erguu dandeessanii jechuudha. Karaa ittiin hojjetan tokko kanaadha. Inni biraa immoo dhumarratti kan argamu wallet kan jedhu irra yeroo seentan immoo USDT hangam wallet keessan irratti hangam akka qabdan doolaara hangam akka walitti sassaabattan asirratti isinitti agarsiisaa jechuudha. An already USDT duwwaa 6 dha jechuudha. Isin Traxii illee yoo qabaattan asirratti isiniif laakkaa jechuudha. So history biraan qabu egaa wallet kan akkaataa kanaan hojjettanii jechuudha. Dhaggeeffatan koo egaa step nama isinitti agarsiise kanaan salphumatti Tran Keeper wallet banachuu dandeessan. Tran Keeper walletiin kun egaa dhaggeeffatan koo haala kanaan hojjetama. Yeroo launch ta'etti guyyoota 58 kanaan booda yeroo launch ta'ee bifametti immoo wallet of danda'e egaa cryptocurrency-wwan adda addaa bakka itti jijjiirannu bakka itti gurgurannu bakka itti ol kaawwannu nuuf ta'a jechuudha. Egaa warroonni kanaan dura immoo TapSwap hojjechaa turtan dhaggeeffatan koo TapSwap ammas hojjechuudhaan itti fufaadha. Egaa ji'a kana keessa listi ta'a jedhamee eegamaa jira. Egaa tap gochuudhaan wantoota adda addaatiin egaa as keessatti taaskiiwwan adda addaa raawwachuudhaan egaa TapSwap irratti egaa kooyinii keessan guddifachuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan kan qabu hangammaatti TapSwap kooyinii miliyoona 10.26 dha. So isin ergasii immoo waaletiidhaan akkaataa itti walqunnamsiisuu dandeessan yeroo ni listi ta'a jedhamee gabaafametti isiniif ibsa. Ji'a kana keessa garuu listi ta'a jedhamee eegamaa jira. Isas hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti dhaggeeffatan koo gabaabinummaan piroojeektii airdrop kanneen akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan akkaataa ittiin irraa fayyadamuu dandeessan Tran wallet illee akkaataa ittiin banachuu dandeessanii fi akkaataa irraa fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoon kan koo kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf hawwatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.